Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota maatii Meelbaasaayikd kanneen nan beekneefan Dr. Daawitiin jedhama. Hakiima yaala sammuuti. Har'as akkuma yeroo kaanii mata duree jireenya keenyaaf baay'ee murteessaa ta'e hundi keenya beekuun nu barbaachisu isiniif qabadhee dhufe. Mata dureen keenya dhimma qaama jireenya keenyaaf baay'ee murteessaa ta'e sammuun ituu nafiin qaama keenya maraaf nyaata dhiyeessu, oksijiinii dhiyeessu dhimma onnee keenyaa mari'anna. Mata duree kana irratti ibsa akka nu godhuuf keessummaa isiniif qabadhee dhufeen jira. Keessummaan keenya Dr. Fayyisaa Miidhagsaa jedhama. Ispeeshaalistii yaala dhibee keessooti. Baga nagaan dhuftee Dr. Tole, baga nagaan eegdee. Dhibeen onnee dandeettii nama ajjeesuu isaatiitiif hanqattummaa namatti fiduutiin addunyaa irratti sadarkaa tokkoffaadhaan dhibee waamamudha. Dhibeen kun kanaan dura dhibee biyyoota alaa kan jireenyi isaanii sadarkaa olaanaa ta'e jedhamee kan beekamu yoo ta'u, biyyootni sadarkaa biyya keenyaa irra jiran galiin isaanii akka biyya keenyaa ta'e hiyyumaan nuun qixxaatan biyyoota kamiinuu caalaa miidhaa dhibee onneetiin dhufuun dararamaa akka jiranidha kan agarsiisan. Amma dhuma sagantaa kanaatti yoo wajjiniin turtan maalummaa dhibee onnee fi gosa isaanii, faca'insaa fi dhiibbaa dhibeen onnee hawaasa irratti fidu, mallattoo yookaan akeektoota dhibee onnee, wantoota dhibee onneetiif nu saaxilanii fi furmaata isaanii akkasumas akkamittiin dhibee onnee irraa of ittisuu akka dandeenyu Dr. Fayyisaa wajjiniin mari'anna. Barnoota gaarii irraa argattu jedheen abdadha. Dhibee onnee jechuun maal jechuudha mee Doktar? Namootni baay'een dhibee onnee yeroo jennu akka dhibee tokkotti fudhatu. Kana irrattis waan tokko lama nuun jedhame. Achumaan walitti qabuun faca'insaa fi dhiibbaa dhibeen onnee hawaasa irratti fiduu danda'u ilaalime. Ashi galatoomii Dr. Daawit. Dhukkuba onnee yookaan dhibee onnee jechuun dhukkuboota onnee keenya irratti miidhaa geessisuu danda'an, onneen keenya akka hojii isaa hin dalagne gochuu danda'an jechuudha. Hojiin onnee maali yoo jenne, onneen keenya hojiin isaa inni guddaan qaama keenyaaf dhiiga raabsuu akkasumas wantoota barbaachisoo ta'an dhiiga faana kanneen akka oksijiinii orgaanota adda addaatiif tamsaasuudha. Kanaafuu dhukkuba onnee yeroo jennu wantoota garagaraa, wantoota baay'ee garagaraa ta'anii garuu dhumarratti kan hojii onnee kanaa jalaa balleessuu danda'an yookaan hojii onnee kanaa akka sirriitti hin hojjenne taasisuu kan danda'an dhukkuboota onnee jechuu dandeenya akka jirutti. Gosa isaanii yeroo ilaallu dhukkubni onnee gosa baay'eetu jira. Gosa dhukkuba onnee maashaa onnee dadhabuu irraa kan dhufu, ujummoo dhiigaa onnee irraa ka'anii kan dhufan ni jiraatu. Kan biraa immoo valvular heart disease generally kan jedhaman valvii onnee irraa kan dhufan ni jiraata. Sana achi immoo covering yookaan uffisa onnee irraa pericardium kan jedhamu irraa yeroo uffisni onnee kun dhukkubsatu isarraa kan dhufu ni jiraata. Gosni dhukkuba onnee immoo dhukkuboota nafa keenya jiran gara biroo irraa ka'ee kan dhufu jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf hir'inni dhiigaa yookaan aneemiyaan yoo jiraate dhukkuba onnee nutti fiduu danda'a. Dhukkubni ucubaa yookaan taayirootoksikoosis kan jedhan yoo jiraate gosni dhukkuba onnee kanaa fi kan biroos ta'u. Akka addunyaatti yoo ilaalle faca'insi dhibee yookaan dhukkuba onnee akkaataa WHO'n baasetti yoo ta'e namoonni miliyoona 20 ol rakkoo onnee yookaan dhukkuba onneetiin miidhamaa jiru. Dhukkubni onnee kun yeroo baay'ee kana dura akka kan beekamu dhukkuba biyyoottan ikoonomiidhaan sirriitti deeman yookaan develop ta'an jedhameeti yaadamaayyuu. Amma garuu dhukkubsatoota jiran keessaa parsantiin 80 fi isaa ol ta'an kan argaman biyyoota galiin isaanii, ikoonomiin isaanii xiqqaa ta'ee fi giddu galeessa ta'e irratti argamaa jiru. Kanneen akka keenyaa jechuudha. Kun ta'uu kan danda'eef duraan ummata biyya alaa jiraatan, ummata galiin isaanii guddaa jiraatan keessatti ture sirriitti kan argamu. Kanneen akka tamboo aarsuu, furdina garmalee ta'e, sukkaara, dhibee dhiibbaa dhiigaa fi kanneen kan fakkaatan duraan kan sirriitti miidhaa turan biyyoota galiin isaanii guddatee ture. Amma garuu biyyoonni galiin isaanii xiqqaate kanneen akka keenyaattis
namoonni baay'een furdachaa jiru. Sukkaarri dhibeen sukkaaraa dabalaa jira. Dhibeen dhiibbaa dhiigaa dabalaa jira. Akkasumas namoonni eksersaayisii gochuu yookaan socho'ina qaamaa physical activity kan jennuun kanneen gochuu dhiisuun rakkoo kanaaf akka biyyoonni kun saaxilaman gochaa jira. Yeroo dhiibbaa yookaan dhiibbaa rakkoon onnee kun fidu laallu biyya akka addunyaatti dhibeen onnee kun dhukkuboota jiran keessaa dhukkuboota nama ajjeesu sadarkaa tokkoffaa irratti argamu dhukkubni onnee kun. Sana alatti immoo biyya Ameerikaatti baasiin dhukkuba onnee yaaluuf bahaa jiru waggaatti gara biiliyoona 217ti. Kun jechuun birrii doolaara baay'eedha. Biyya keenya irrattis akkanatti ikonomikaalii sirriitti staatistikiin jiraachuu baatullee dhukkuba onnee yaaluutiif qarshiin baay'een bahaa akka jiru tilmaamuu nan danda'a. Kanaafuu tamsa'inni fi dhiibbaan rakkoon yookaan dhibeen onnee fidu kana fakkaata. Galatoomii Dr. Ibsa gaarii nu kennite. Dhibeen onnee egaa rakkoo garaagaraa caasaalee onnee kanneen akka ujummolee dhiigaa, maashaalee, vaalvii fi uffisa onnee irra ga'uun namatti dhufu yeroo ta'u, akkuma Dr. nutti hime dandeettii ajjeesuu fi hanqattummaa namatti fiduu isaatiitiin addunyaa irratti sadarkaa tokkoffaadhaan kan waamamudha. Dhibee onnee jechuun dhibee gosa tokkotu hin ta'in dhibee garaagaraati. Kanarraa gaafa nu badhu dhibeewwan garaagaraa kun mallattoolee garaagaraa qabaachuu danda'u. Sadarkaa miidhama isaan onnee irraan geessisan irratti hundaa'e. Walumaa galatti garuu mallattooleen namni tokko dhibee onnee qabaachuu isaatii akeekan. Namni tokko tari'aan dhibee onnee qabaa laata jedhee shakkuudhaaf mallattoolee akkamii ofirratti eeguu qaba? Mee kanarratti yaada kennu kenna. Mallattooleen dhukkuba onneetiin namni yeroo qabamu mallattooleen agarsiisu keessaa inni tokkoffaan hafuurri addaan cituudha. Hafuurri addaan cituun kun yeroo jalqabaa irratti yeroo fiigan ta'uu danda'a. Booda irratti yeroo jabaachaa dhibeen dhufu immoo yeroo waanuma xiqqoo mana keessatti hojjetan hafuurri addaan kutuu dadhabsiisuun dhufuu ni danda'a. Sana booda immoo yeroo dhibeen sun sirriitti guddachaa sadarkaansaa guddachaa dhufu even ta'aniyyuu hafuurri addaan cituun hargansuun dhufuu danda'a. Kun ta'u mallattoo dhibee onnee tokkooti. Sana ala immoo qufaa jiraachuu danda'a. Qufaan kun qufaa gogaa ta'uu danda'a. Yeroo yerootti immoo dhiigaan makachuu ni danda'a. Akkitaa qabaatee dhiigaan kan makatu ta'uu danda'a. Mallattoon inni biraa immoo qufaan kun jabaachuun isaa yeroo baay'ee namni dhukkuba onneetiin miidhame qufaan kun kan jabaatu yeroo dugdaan ciisan. Duraan boraatii tokko fayyadamu taanaan qufaan baay'ee waan rakkisuuf boraatii kana dabaluu boraatii 2-3 gochuun dhufuu danda'a. Sana malee immoo hafuurri addaan kutuun kun halkan hirriba keessaa halkan bakka ciisanitti hafuurri addaan citee sirriitti ukkaamsee halkan keessa kaa'anii qilleensa argachuuf gara alaa bahuu ni danda'u namoonni. Kunis mallattoo dhibee onnee tokkooti. Kan biraa immoo onneen dhaachuun garmalee dhaachuun namatti beekamuun dhukkuba mallattoo dhukkuba onnee ta'uu danda'a. Garri biraa namoonni dhukkuba onneetiin miidhaman miilli isaanii dhiita'uu, garaan isaanii dhiita'uu yookaan bokokuu ni danda'a. Kunniin mallattoo dhukkuba onneeti. Kan biraa immoo dhukkuba onneetiin wal qabatee namoonni qooma isaanii bitaa irratti argamu irratti mallattoon dhukkubbiin yookaan chest pain kan jennuun dhufuu danda'a. Kunis mallattoo dhukkuba onnee ta'uu danda'a. Garri biraa immoo namoonni dhukkuba onneetiin miidhaman akka tasaa of wallaalanii kufuullee ni danda'u. Kunniinii fi kanneen biraa mallattoo dhukkuba onnee gurguddaa dhukkubsattoonni qabaatanii dhufuu danda'an. Galatoomii Dr. Ibsa bal'aa nu kenniteef. Egaa jijjiiramni rukuttaa onnee ofii irratti jiraachuun ol ka'uu ta'uu danda'a. Rukuttaan onnee ofii xiqqaachuu ta'uu danda'a. Keessattuu rukuttaan onnee ofii namatti beekamuun
mallattoo dhibee onnee keessaa tokko. Kan biraan hargansuun dadhabbii namatti ta'u. Gara jalqabaatti yeroo hojii hojjennu, yeroo sosochoonu, yeroo fiignu, yeroo gaara baanu haa ta'u malee gara dhumaarratti teenyeeyyuu utuu wanti tokko hojjetaniyyuu hargansuun nutti hammaachuun, hargansuun dadhabbii nutti ta'uun, qufaan kun kan yeroo ciisan namatti hammaatu. Dabalataan utuma waan tokko hojjetin taa'anii dadhabuun, dafqi namarra cituun mallattoolee dhibee onnee keessaa isaan gurguddoodha. Dhukkubbiin qomoo ofii irratti namatti dhaga'amuun, keessattuu qomoo ofii gara bitaa irratti nama dhukkubuun, dho'annaan namatti dhaga'amuun, akkasumas nama joonjessuun, of wallaalanii kufuudhaaf nama saaxiluun mallattoolee dhibee onnee keessaa isaan biroodha. Dhibeen onnee miila ofii dhiitessuudhaan, qaama ofii bokkoksuudhaan, akkasumas fuullee ofii akka inni bobbokoku, akka inni dhidhiita'u taasisuudhaan namatti dhufuu danda'a yookaan namarraa mul'achuu danda'a. Egaa namootni mallattoolee armaan olii ofirratti argan ituu yeroo ofiin kennin, utuu oolanii hin bulin, utuu inni itti nammaatiin gara ogeessaa dhaquudhaan wal'aansa barbaachisaa argachuun akka irra jiraatudha dooktarirraa kan dhageenye. Mee dooktar wantoota akkamiitu dhibee onneetiif nama saaxila? Namootnitu dhibee kanaan hin qabamiin jiran dhibee kanarraa of ittisuu ni danda'u? Yoo ni danda'ama ta'e mallootni ittiin ofirraa ittisuudhaaf nu dandeessisan maal faati? Mee kanarratti waan nuun jedhe. Wantoota dhukkuba onneetiif nama saaxilan yeroo laallu wantoota moodifaayi gochuu dandeenyu yookaan wantoota nuti sirreessuu dandeenyuu fi wantoota immoo nuti sirreessuu hin dandeenyu yookaan non-modifiable risk factors kan jedhaman jennee bakka lamatti qooduu dandeenya. Wantoota nuti sirreessuu hin dandeenyu yookaan non-modifiable risk factors kan jennuun keessaa tokko umurii ta'uu danda'a. Umuriin waggaa 60 ol ta'uun dhukkuba onneetiif nama saaxiluu danda'a. Dhiira ta'uun, saalaan dhiira ta'uun illee dhukkuba onneetiif saaxiluu danda'a. Garri biraa immoo family history of heart disease. Maatii keessatti dhukkubni onnee jiraachuun, maatii sadarkaa tokkoffaa kan jennuun abbaa, haadha, obboleessa yookaan obboleettii irratti dhukkubni onneen jiraachuun nama tokko dhukkuba onneetiif saaxiluu danda'a. Kunniin non-modifiable risk factors kan warra jedhamanii. Warra nuti immoo sirreessuu dandeenyuun keessaa warri gurguddoo dhukkuba onnee kana naaf nu saaxiluu danda'an keessaa inni isaan gurguddoon tokkoffaan dhukkuba sukkaaraati. Dhukkuba sukkaaraa fi dhukkuba sukkaaraa sirriitti control hin taane yookaan sukkaara keenya sirriitti yoo yaalamnee sirreessuu hin dandeenye dhukkuba onneetiif saaxiluu danda'a. Kan biraa dhukkuba dhiibbaa dhiigaa, kunis akkuma dhibee sukkaaraa dhukkuba onneetiif nama saaxiluu danda'a. Inni sadaffaan dislipidemiyaa kan jennuun yookaan faat coomni dhiiga keessatti ol baay'achuun dislipidemiyaa jedhama afaan saayinsiitiin. Kunillee dhukkuba onneetiif nama saaxiluu danda'a. Kana alatti immoo furdina garmalee ta'e obesitii kan jennuun amma namoonni baay'een biyya keenya keessatti illee sirriitti furdachaa jiru, furdinni dabalaa jira. Kunniin dhukkuba onneetiif nama saaxiluu danda'u. Kan biraa immoo amaloota akka tamboo aarsuu fa'aa, alkoolii garmalee fayyadamuun fa'aa dhukkuba onneetiif nama saaxiluu danda'u. Kan biraa immoo physical inactivity yookaan sochii qaamaa gochuu dhiisuun dhukkuba onneetiif warreen nama saaxiluu danda'an. Maloota dhukkuba onnee ofirraa ittisuu dandeenyu totoon dhufiin dura garaagarummaan dhukkuba onnee ofirraa ittisuu fi dhukkuba onnee erga qabaatan booda yaalamuun maal akka ta'e xiqqoo ibsuun barbaada. Akka biyya keenyaatti yoo laalle dhukkubni onnee namni tokko dhukkuba onnee tiin qabamee gara hospitaalaatti yookaan gara hakiimaatti kan dhufu yeroo mallattooleen dhukkuba onnee kanaa sirriitti itti cimee sadarkaan dhukkuba onnee kanaa gara sadarkaa dhumaatti yeroo gahu dhukkubsatoonni baay'een kan dhufan. Yeroo sadarkaa kanarra gahanii dhufanitti immoo yaalli gochuu fi danda'amuu qabu duraan sadarkaa kanatti otoo akka hin gahin godhamuu kan danda'amu otoo jiruuf sadarkaa dhumaa irratti gahanii dhufu. Kanaafuu mallattoo isaan qaban
mallattoolee kanneen akka hargansuu, nafa dhiteessuu akka kanaa akka hir'atuuf gochuudha. Yaalli ammaaf biyya keenyatti baay'inaan argamu. Sana alatti yaalli kanneen akka operaasiyoonii fa'aa, heart valve replacement therapies kan jedhaman, valvii onnee geeddaruun fa'aa, PCI kan jedhaman fa'aa yaalli cimaa ta'an sadarkaan isaanii yaalli gurguddaan biyya keenyatti argaman illee seenteroota xixiqqoo keessatti argamu. Seenteroota baay'ee xiqqoo ta'an naannoo Finfinnee fi magaalota gurguddoo xixiqqoo keessatti argamuu danda'u. Yoo argaman illee gatiin yaala dhibee onnee baay'ee cimaadha. Fakkeenyaaf valvii fa'aa, dhukkuba valvii fa'aa irratti valvii replace gochuu, valve interventionii yoo ilaalle gara qarshii 300,000 fi isaa ol gaafachuu danda'a. Namoonni baay'een immoo akkuma beeknu biyya keenya irratti wanta akkanaa qarshii akkanaa afford gochuu hin danda'ani. Yaalli immoo biyya keenyatti argamuu hin dandeenyee fi biyya alaa deemamuu qaban ni jiraata. Kanaafuu dhukkubsattoonni keenya baay'een sadarkaa cimaa ta'e irratti, sadarkaa guddaa irratti waan dhufaniif yaalli isaa baay'ee cimaadha tokko. Lammaffaa immoo yaaluma qorichaatiin yaaluun illee dhukkubsattoonni keenya ispeeshaalii dhukkubsattoonni galiin isaanii giddu galeessaa fi galiin isaanii xixiqqaa ta'e qorichuma ji'aaf ajajnu illee bituun baay'ee rakkisaa ta'a. Qarshiin qorichaaf bahu baay'eedha jechuuf. Kanaafuu otoo hin dhukkubsatiin dura prevent gochuun dhukkuba onnee yookaan ittisuun ofirraa ittisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Fi maloonni dhukkuba onnee kan ofirraa ittisuu dandeenyu akka yaala isaatti qarshii guddaas wanta nu baasisan miti. Kanneen biroo immoo utuma qarshii hin baasin illee naachuraalii wantoota ofirraa eegnee irraa ittisuu dandeenye baay'eetu jiru. Isaan sirriitti hordofnaan dhukkuba onnee baay'inaan ofirraa ittisuun ni danda'ama. Kanaafuu maloota dhibee onnee kan ofirraa ittisnu yeroo laallu tokkoffaan dhukkuboota onnee fiduu danda'an sirriitti yaalamuu. Fakkeenyaaf dhukkubni sukkaaraa yoo jiraate, dhukkubni dhiibbaa dhiigaa yoo jiraate yookaan dislipideemiyaa, dhukkubni cooma dhiiga keessatti ol kaasu. Kunniin yoo jiraatan sirriitti dhukkuba kanneen yaalamanii ogeessa biratti leeveliin isaanii yookaan sadarkaan isaanii akka sirraa'ee qorichaan sirratee deemu gochuun dhibee onnee kan ofirraa ittisuun ni danda'ama tokko. Lammataa immoo amaloota garaagaraa fakkeenyaaf akka tamboo aarsuu fa'aa dhaabuu, dhugaatii alkoolii dhiisuun dhukkuba onnee irraa of eeguu dandeenya yookaan ofirraa ittisuu dandeenya. Kan biraa immoo guyyaatti daqiiqaa 15-20 torbanitti guyyaa 3-5 exercise gochuu. Exerciseuma xiqqoo ta'e miilaan fast walk gochuu, miilaan saffisaan naannuma mana keenyaa deemuun exercise gochuun dhibee onnee irraa of ittisuu dandeenya. Kan biraa immoo biyya keenyatti sirriitti kan gosti onnee sirriitti bifa guddaadhaan mul'atu bifa dhukkuba onnee yookaan gosa dhukkuba onnee rheumatic valvular heart disease jedhamu. Dhukkubni kun duraan dursa ijoollee umuriin isaanii waggaa 5-15 jiran irratti akka ka'umsaatti dhukkuba toonsilii irraa yookaan pyogenic tonsillitis kan jennuun irraa ka'eetu boodarra gara dhukkuba onnee kan nutti fiduu danda'u jechuudha. Kanaafuu dhukkuba kana yoo ofirraa ittisuu dandeenye, dhukkuba toonsilii kana sirriitti yaalamuu yoo dandeenye, daa'imoota keenya yoo yaalchisuu dandeenye, dhukkuba onnee rheumatic valvular heart disease jedhamu kun akka nu hin qabne gochuun ni danda'ama. Asumaan ogeeyyoota fayyaaf illee gorsi kennuu barbaadu biyya keenyatti dhukkubni rheumatic valvular heart disease sadarkaa guddaa irratti, sadarkaa cimaa irratti waan jiruuf
daa'imman waggaa 5 hanga 15 jiran dhukkuba toonsilaa yookaan toonsilaayitas gosa baakteeriyaatiin dhufu yoo qabaatan dafnee qoricha barbaachisu ta'e kenninee baakteeriyaa dhukkuba toonsilaa kana fiduuf yaaluun ni barbaachisa. Kana yaallaan dhukkuba onnee isa guddaa ittisuu dandeenya jechuudha. Kan biraa immoo dhukkuba onnee kanaan illee qabamanii dhukkuba riimaatik jedhamu kanaan qabamanii akka ittiin hin cimneef akka vaalviin isaanii miidhaan guddaan irra hin geenyeef ji'aan qorichi beenzaantaayim peenisiliin jedhamu jira. Ji'aan kan fudhatamu lilmoodha. Isa fudhachuudhaan sadarkaansaa akka atliist sadarkaansaa jabaataan deemni cimaataa hin dhimne gochuudhaan ofirraa dhukkuba onnee isa cimaa ta'e ofirraa ittisuun ni danda'ama. So kanneen egaa dhukkuba onnee wantoota fidan maloota ofirraa ittisuu dandeenyu keessaa tokko. Kan biraa immoo nyaata madaalawaa ta'e argachuun. Nyaata madaalawaa jechuun nyaata cooma baay'ee hin qabne, nyaata soogidda baay'ee hin qabne, nyaata sukkaara baay'ee hin qabne fi nyaata kuduraaf muduraa sirriitti qabu fudhachuudhaan dhukkuba onnee illee ofirraa ittisuun ni danda'ama jechuudha. Galatoomii Dooktar, ibsa gaarii nu laatte ammas. Egaa namni saala isaa, umurii isaa fi waan maatii isaa irraa dhaalee jijjiiruu hin danda'u. Saaxilama sababa umurii keessaniitiif qabdan, sababa saala keessaniitiif qabdan akkasumas jiinii maatii keessan irraa dhaaltaniif wanti isin gochuu dandeessan hin jiru. Yoo kana jijjiiruu dadhabne iyyuu akkuma Dooktar nu ibse dhibee onnee ofirraa ittisuudhaaf wanti nuyi gochuu dandeenyu waan baay'eetu jira. Wantoota sasalphoo jireenya keenya irratti jijjiirree dhibee kanarraa ittiin ofirraa ittisuu dandeenyu baay'ee of harkaa qabna. Sochii qaamaa idileedhaan gochuudhaan guyyaatti yoo xinnaate daqiiqaa 15 hanga daqiiqaa 30 deemsuma miillaallee gochuudhaan nyaata madaalamaa soorachuudhaan alkoolii dhuguu dhiisuudhaan sijaaraa arsuu dhiisuudhaan dhibee kolesteroolii, dhibee sukkaaraa, dhibee ol ka'uu dhiibbaa dhiigaa fi dhiphuu sammuu ofirraa hir'isuu dandeenya. Kana gochuu dandeenyaan wantoota dhibee onnee fiduu danda'an baay'ee isaanii ofirraa hir'isnee jechuudha. Gara biraadhaan namootni dhiibbaa dhiigaa qabaachuun isaanii beekame, dhibee sukkaaraa qabaachuun isaanii beekame, akkasumas dhibee kolesteroolii qabaachuun isaanii beekame, wal'aansa isaanii seeraan hordofuudhaan yeroo yeroodhaan hamma kolesteroolii isaanii safaruudhaan, dhiibbaa dhiigaa isaanii safaruudhaan, sukkaara isaanii safaruudhaan to'annaa keenya ala akka isaan hin baane gochuudhaan dhibee onnee irraa of ittisuu dandeenya. Dhibeen onnee itti baatisaa wanti inni namatti fidu, miidhaan inni namatti fidu hammaataadha. Nama ajjeesuudhaan sadarkaa tokkoffaa irratti dhibee argamudha. Dabalataan wal'aansi dhibee onnee kun baasiinsaa baay'eedha. Akka barbaadametti immoo biyya keenyatti hin argamu. Sababa kanaaf meeshaa guddaa nuti ofirraa qabnu wanti nuyi gochuu dandeenyu inni guddaan ofirraa ittisuudha. Akkuma armaan olitti ibsame wanti ittiin ittisan immoo baay'eensaa wanta nuyi hundumti keenya manatti gochuu dandeenyudha. Kana gochuudhaan dhibee onnee irraa of ittisuu dandeenya jechuudha. Kanneen mallattoolee dhibee onnee ofirratti argan immoo ariitiidhaan gara mana yaalaa dhaquun wal'aansa barbaachisaa argachuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa sagantaa keenya kanarraa barnoota gaarii argattan jedheen abdadhaa. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma. Ibsa har'a nu laatteef guddaa galatoomi Dooktar. Gara fuulduraattis Dooktar Fayyisaan dhufee mata duree biraa irratti ibsa garaagaraa akka inni nuuf kennu abdii guddaan qaba. Isinis mata duree irratti ibsa argachuu barbaaddan koomentii jala nuu kaa'aa. Akkuma yeroo kaanii kanneen keessummaa taatan sabskiraayib godhaa. Namoota dhimmitaniif akka ergaan keenya ga'u sheer godhaa. Yeroo biraa sagantaa biraan haga wal arginutti nagaan tura.